السلام عليكم أمة جاللة بيا جاللة مقالة الولادرة نما جالة ربي تغلى يا مرة خيش خينا خايد بلادرة هلا بو كاميرامان ربي جراتنك اللي بانا تقرقرا أتيس دي جي الرخاي منزومة أمة خنافين أدو قمتو هما يا بو منزومان سنجي مالي أزونان سنجي تما stupid Tolega amma gara oduu gammachuutti achi dabra akkuma kanaan dura dhageessanitti guyyaa har'aa magaalaa Dirree Dhawaa sagantaa aftiraa guddaatu jira iddoo laggaaraa filiis xiqqaa guddaan keessan hin hafinaa nurraa kottaa abshiraa nu waliin aftiraa nyaadhaa qufaa akka baajaajii fi foorsitti dhudhuufaa filiis warri firee ban qabne hin dhufinaa afaa yookaan dhufuu keessaa waan biraatee dhufaa isin gara yuutuubii fi feesbuuk liiviin nu hordofaa Aftira guyyaa irraa wanti addeessa godhu jimaanis waliin jira hottaatii furaa nyaadhaa qufaa jimaa keessan furadhaa galaatiitti ciraa atooraraa rabbii jira tana yaadaan du'ini abshir barsiisaan hindiyaadhaa dhufe saantaa baantaa jii waan jedhu qabaa isaa dhaggeeffadhaa gara isaatiin isin dabarsa. Thank you. My name is Santa Bantaji. I came from India to teach Ethiopian people, especially Dirree Dhawaa. I want to thank every people of this city. I want to thank them. I love them. I respect them. Today is a special day. Today, apart oromo tiko dubata ni barata. Guyya arra kota after no jinata no jingamata. Bayetaka sinjaldata galatoma. Thank you very much. I think good thing is hard to find. Galgalas ni atorara ni kamana. Hi bareedu wow eenyu maqaan kee Nina, silaa tole naan jettee wal fuuna qabeenya maal qabda sila? imaana Wal fuudhullee su'aa wal fuuna, oggaa wal fuune, imaana nyaannamoonni soomanna. abshir wanni guddaan jaalala sabri imaana goonee walumaan soomanna gaaf takka azaanni jijjiiramaa nuuf azaana ni furamna Hey, manama, azana nyaadhu imaana, paanaddo.